Akkam jirtu daawwattoota hojii miidiyaa kun dirree hojii misiiti. Dirree hojii misii keenyaatiin immoo oduuf odeeffannoo ispoortii kan isinitti himnu ta'a. Oduuf odeeffannoo ispoortii har'aa kan isinitti himu Hallalisaa Dabbabaati. Oduu biyya keessatiin torbee 32ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaan Maqalee Sabandartaa fi Inshuraansiin Itoophiyaa qabxii qooddatan. Kanuma hordofuuni Inshuraansiin Itoophiyaa qabxii 41 salgaffaa irratti yoo argamu, Maqaleen ammoo qabxii 31 sadarkaa 19ffaa irratti argama. Ittuma fufuuni boruu taphoonni sadii ni gaggeeffamu. Haaluma kanaanii walwaalloo adda giraatii humna ibsaa waliin hawaasanii Arbaa Miincii waliin sa'aatii wal fakkaataa 9tti ni taphatu. Galgala sa'aatii 12tti Faasil Adaamaa waliin kan taphatu yoo ta'u, tapha torbee darbeeni Faasil yoo mo'amu Adaamaan immoo Shiree Indislaasee 4-0 mo'achuun isaa ni yaadatama. Tapha hangammaatti taphatamin Bunni Sidaamaa qabxii 55 tokkoffaa, Maachaal qabxii 53 lammaffaa, Nageellee Arsii qabxii 51 sadarkaa sadaffaa irratti argamu. Oduu halaatini Pirimeer Liigii Ingilaandii har'aa Aston Villaan Liivarpuuliin keessummeessa. Hirmaannaa Shaampiyoonsii Liigii Awurooppaa bara dhufuu mirkaneeffachuu fi morkiin Liivarpuulii fi Aston Villaa gidduutti gaggeeffamu ni eegama. Torbee 37ffaa taphoota Pirimeer Liigii Ingilaandii taphni har'a halkan sa'aatii 4tti Aston Villaan Liivarpuuliin keessummeessu xiyyeeffannoo argateera. Kilaboonni lamaanii qabxii walqixa 59 qabaachuun garaagarummaa goolitiin sadarkaa 4ffaa fi 5ffaa irratti argamu. Taphoota as dhiyeenya waliin taphatan 5 keessaa Liivarpuulii yeroo 3 injifachuun 2 immoo qixa bahaniiru. Oduu keenya birootiin tapha xumura waancaa FA Cupiin boru Cheelsii Manchester City waliin sa'aatii 11tti ni taphatu. Bara kana ga'umsa gaariirraa kan hin jirre Cheelsiin Manchester City irraa qormaata guddaatu isa eeggata. Cheelsiin waancaa FA Cup yeroo 8 kan nyaate yoo ta'u, Cityn ammoo yeroo 7 nyaatee turuun isaa ni yaadatama. Gama biraatiin Cityn kanaan dura waancaa Karabaa'oo tokko kan milkeeffate, boru immoo waancaa lammaffaa milkeessuu fi falmiin inni Cheelsii waliin taasisu ni eegama. Ittuma fufuun dilbata taphoonni Pirimeer Liigii Ingilaand 6 ni taphatamu. Old Trafforditti sa'aatii 8 fi walakkaa eegalee Manchester United Nottingham keessummeessa. Tapha torbee darbeeni kilaboonni lamaanuu qabxii kan qooddatanii gara injifannootti deebi'uu fi falmiin isaan gaggeessanii ni eegama. Ittuma fufuun sa'a 11 irraa eegalee taphoonni 4 ni gaggeeffamu. Haaluma kanaanii Wolves Fulham waliin, Everton Sunderland waliin, Leeds Brighton waliin, Brentford Crystal Palace waliin ni taphatu. Galgala sa'aatii 1 fi walakkaatti Newcastle West Ham waliin ni taphatu. West Ham tapha torbee darbeeni Arsenal kan mo'ame carraa Premier League England keessa turu argachuu fi falmiin Newcastle waliin taasisu ni eegama. Oduu keenya xumuraatiin taphataan sarara gidduu Manchester United Bruno Fernandes taphataa cimaa kilabichaa ta'uun filame. Bruno Fernandes yeroo 5ffaa fi taphataa cimaa kilabichaa jedhameera. Bara kana taphoota 33 irratti kubbaawwan galchii ta'an 19 mijeessee kennuun isaa ni yaadatama. Taphatichi kaadhimamtoota taphattoota ciccimoo Premier League England bara 2025 fi 26 keessattis hammatameera. Daawwattoota keenya oduuf odeeffannoon ispoortii har'aaf qabannee dhufne kanuma nagaatti nuuf tura.